Tole hordoftoota Oromoo Samsung baga nagaan dhuftan isiniin jedhe barnoota keenya guyyaa har'aa keessatti kan isin agarsiisu immoo dhimma wal qabatu waa sadii isin agarsiisa jechuudha. Sadeen suni maali yoo jettan tokkoffaa irratti kan isin agarsiisu akkamitti lakkoofsa immoo keessaniitiif liinkii hojjechuu akka dandeessan isin agarsiisa. Kana jechuun namoota isin quunnamuu barbaadaniif linkii ergitan jechuudha. Namni sun yogguu linkii irratti tuqe osoo lakkoofsa save hin goone immoo irra dhufee isiniif barreessuu isiniif bilbiluu danda'a jechuudha. Dhimma kana wal qabatu kan WhatsAppidha. Akkamitti lakkoofsa WhatsAppitiif linkiin akka hojjetamu agarsiisan ture. Barnoota sanillee namoonni hedduun jaalatanii jiru jechuudha. Bifuma san fakkaatuun immoofis akkamitti linkii hojjechuu akka dandeessan isin agarsiisa jechuudha. Lammaffaa irratti kan isin agarsiisu ammoo gaaffii namoonni gaafatanii wal qabata. Fakkeenyaaf immoo irratti suuraan viidiyoon ergamu gaalaarii keessatti naaf hin bahu namoota jedhantu jira jechuudha. Kanallee suuraa fi viidiyoo immoo irratti isiniif ergamu kallattiin gaalaarii keessatti argachuu akka dandeessanillee isin agarsiisa jechuudha. Sadaffaa irratti ammoo fakkeenyaaf nama tokko yoo bilookii goone kontaaktii keessatti hin argannu jechuudha. Nama san ni dhabna jechuudha. Kanallee akkamitti namoota bilookii gootan deebistanii argachuu akka dandeessan yookaan ammoo bakka maqaan namootaatti bahu kontaaktii irratti akka isiniif bahu akkamitti gochuu akka dandeessanillee isin agarsiisa jechuudha. Egaan hordoftoota keenya akka na waliin turtan kabajaan isin gaafadha jechuudha. Gara barnootatti yogguu ceenu immoo keenya ni seenna jechuudha. Immoo keenya kanaaf linkii hojjechuu yoo barbaanne jechuudha. Asirratti as gadirratti jechuudha. Sarara sadeen tana ni tuqna. Itti aansuudhaan seetingii keessa seenna jechuudha. Achi booda asirratti username kan jedhu ni tuqna jechuudha. Username yogguu tuqnee akkuma asirratti argaa jirtan username haaraa nu gaafata jechuudha. Kanaafuu maqaa keessan asitti barreessitanii jechuudha. Wanti beekuu qabdan ammoo maqaa namni tokko kana dura username kana ittiin godhatee jiru godhuu waan hin dandeenyeef maqaa keessan gootanii yoo isin dide fuulduratti lakkoofsa wahii dabaluudha qabdan jechuudha. Egaa xumurtanii booda bakka dan jedhu kana tuqtan jechuudha. Achi booda yogguu of duuba deebitan bakka username jedhu fuulduratti maqaa keessan ni argattu jechuudha. Itti aansuudhaan linkii immoo kana namootaaf share godhuudhaaf fuulduratti mallattoo sheerii kana ni tuqtanii achi booda karaa barbaadaniin namaaf ergitan jechuudha. Fakkeenyaaf ammani nootii irratti qabachuun barbaade waan ta'eef bakka nootitti fideen seevii godha jechuudha. Akkuma asitti argaa jirtan linkiin bifa kanaan nu baheete jira jechuudha. Namni nuti linkii kana ergineef yogguu linkicha irratti tuqe bifa kanaan filannoodhaaf immoo ni baasaaf jechuudha. Yogguu inni immoo irratti tuqe kallattiidhaan bakka itti nuuf barreessu yookaan chaatii itti nuuf godhu yookaan itti nuuf bilbiluu danda'u isa galcha jechuudha. Egaan hordoftoota keenya namni immoo nuuf quunnamuu barbaade tokko osoo lakkoofsa keenya save hin goone linkii irratti tuquudhaan bifa kanaan nu quunnamuu danda'a jechuudha. Lammaffaa irratti kan ilaallu ammoo akkamitti suuraa viidiyoo karaa immootiin ergame gaalaarii keessatti akka bahu gochuu akka dandeessanidha. Kanaafillee sarara sadeen tana ni tuqtanii achi booda seetingii keessa seentan jechuudha. Itti aansuun asirraa gadi ni deemtanii as jala irratti storage kan jedhu ni argattanii storage kana keessa ni seentan jechuudha. Kanneen amma store photos store videos kan jedhan kanneen fuulduratti yoo raayitii ofirraa hin qabaanne raayitii itti gootan jechuudha. Achi booda videos tahee suuraan karaa immootiin isiniif ergamu kallattiidhaan gaalaarii keessatti isiniif mul'ata jechuudha. Sadaffaa irratti ammoo kan isin agarsiisu namoota bilookii gootanii kontaaktii keessanirraa dhabdan jechuudha. Fakkeenya namoonni amma bilookii goone asirratti hin mul'atan jechuudha. Kanneen bilookii goone san akkamitti baafna kan jedhudha. Kun illee salphaa jechuudha. Asuma sarara sadeen kana ni tuqna achi booda seetingii keessa seenna jechuudha. Itti aansuun asirra gadi deemniti blocked contacts kan jedhu ni arganna jechuudha. Isa irratti yogguu tuqne haala kanaan as keessatti namoota bilookii goone hunda isaanii waan arganuuf fuulduratti unblock kan jedhu kana ni tuqna achi booda unblock jennaan jechuudha. Itti aansuudhaan bifa kanaan namni bilookii goone sun asirraan ni bada jechuudha. Achi booda bakka dan jedhu kana tuqtan jechuudha. Amma of duuba deebinee kontaaktii keessa yoo seenne nama kana ni arganna jechuudha. Feenu barreessuu fi dandeenya, feenu bilbiluu fi dandeenya, yoo feenes ammoo deebisnee bilookii gochuu dandeenya jechuudha.
Egaan hordoftoota Oromoo Samsung kan guyyaa har'aa isin agarsiisuuf filadhe kana fakkaata. Akka irraa fayyadamtan abdiin qaba jechuudha. Barnoota gabaabaadha. Akkasuma immoo wanta immoo irratti baramaa hin ta'in jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana hiriyoota keessaniif akka share gootanis kabajaan isin gaafadha. Galatooma nagaan tura.